umma keenya bahuu kan dandeenyu hadaraa fi amanaa walitti kannine kaayyoo saba kana galmaan ga'uu fi milkeessuu kan dandeenyu yoo jaaramne qofa. Namni sabni jaarmee hin qabne bakka tokko ga'uu hin danda'u. Hojii kana hojjechuu kan dandeenyu yoo jaarmeenyi keenya asii ka'e bakka hunda dhaqqabuu danda'e qofa. Kana godhuudhaaf kaayyoon kaafaa'uun qabatee jiru yeroo ammaatti maali? Addunyaan maal barbaada? Kaayyoon uummanni Oromoo ammoo maal barbaada? Kajoo addaan baafannee beekuun dirqama ta'a. Kanaaf akka waajjira keenya Koongireesii Federaalistii Oromoo godina Harargee baatti dhiyeenya kana waltajjii waliigalaa kan godhanneen koree godinaatis dhaabnee tiimii jaha dhaabneetu jira. Dhumarratti tiimiin sunis akkamitti akka ta'e maal akka hojjetu kan laallu ta'a. Haaluma waliigalaatiin kabajamtoota keessummoota olaanoo afeerree arrabanni asitti akka isiniif dhuftan godhameef deemsa qabsoon Oromoodhaa maalirra jira? Kan asitti nu gaafachuudhaan iddoo adda addaatti rakkachaa turtanis deemsa waliigalaa akka argattan godhuufi. Kanaaf egaa adeemsi nuti galmi keessa dabruu qabnu maali? Kaayyoon Oromoon kaleessa manaabeef gaafiin Oromoo akkamitti deebi'uu danda'a? Gaafii Oromoo deebisuudhaaf eenyutu dandeettii fi ga'umsa qaba? Dandeettii fi ga'umsi kutannaan eessa jira kan jedhu san addaan baafachuun dirqama ta'a. Kanaaf har'a miseensa kaafaa'oo taanee yookaan koree aanaa godinaa taanee taa'uun keenya gatii hin qabu. Gatii kan qabaatu yooniif hojii san hojjannee hojiitti hiinee aarsaa nurraa barbaadu san kafalame qofa. Kanaaf isin har'aan tana nama aanaa fi godina bakka bu'u jettaniiti kanas teessan. Kanaaf wanni isin laaluu qabdan bulchitoota godinaa fi aanaa irra jiruun garaagarummaan isin jidduu hin jiru. Kanaaf egaa deemsa keenya akkamitti maal keessa dabruu akka qabnu irratti waliigaluun dirqama waan ta'eef kanaaf asitti dhufnee garanumaan egaa yaada koo boodettiin deebi'aa kanumaaniin gabaabsaa galatoomaan isin ijaa. Sagantaa siyaasaa KFO warri dubbistaniitu warri hin dubbisne dubbisuudhaaf carraan bal'aa akka jiru hawwii guddaa qabna. Kanarratti maal fakkaanna? Gara fuulduraatti mootummaa wajjiniin kaampeenii adda addaa gochuu dandeenya. Mormitoota biraa wajjiniin kaampeenii adda addaa gochuu dandeenya. KFO'n maalidha? Dhaabbilee isaan biraarraa maaltu adda godha? Jennee beeknee waan KFO'n manaa ba'eef waan dhaabbileen biroo manaa ba'an wal bukkee ilaallee abbaa barbaanne filachuudhaaf. Uummanni kun abbaa barbaade. Isin hooggantoota KFO taatan yookaan miseensota KFO taatanii KFO filtoo ta'e uummata han ittiin sin aangessitan KFO filadhaa qofa otoo hin ta'in eenyu mirga keessii kabachiisuu danda'a, nama mirga keessii kabachiisuu danda'u, nama kaayyoo saba kana bakkaan ga'uu danda'u eenyudhaan jedhu sana asumaan waliin ilaaluudha waan ta'eef waa'ee kaampeeningii adda addaa gaggeeffamu gallee gara qe'ee keenyaatti dabballoota keenya haala kamiin akka ilaalchisuu dandeenye ilaaluudhaaf. Kanaaf oddoo saditti qoonneet dhiyaannee jirra. Gama kootiin Oromoon maaliif qabsaa'e? Oromoon kan qabsaa'e irraa kaane kana bakkaan ga'uuf KFO'n sagantaa siyaasaa akkamiitiin qopheesse? Sagantaa hawaasummaa akkamiiti? Political ideology fi social ideology KFO maal fakkaatan jedhudha. Inni karaa koo dhiyaatu obbo Aman Kannisoo dinagdeen KFO'n irratti hundaa'e. Uummata kana gaafa mootummaa ta'u dinagdeen inni duraa maalirra dhaabata? Isarraa immoo isaanitti aananii maal fa'i isaanan jedhu ibsa walii kennina. Dhumarratti obbo Caalaa Dheessaa akkasuma maaliif Oromoon addaan mootummaan darbanii asgaan hunduu addaan nu qoodaa turanii obbo Aman Kannisoo barsiisaa yuunivarsiitii Odaa Bultumii dhaloota yookaan ganda inni jechuudha. Ganda sana sammuu keenya keessa kan keenya ifa dhalootaan Arsiidhaa. Obbo Caalaa Dheessaa dhalootaan Shawaadhaa. Yuunivarsiitii Hamboot barsiisaa public administrationidhaa. Akkasumas immoo itti gaafatamaa godina Shawaa Lixaa Anamboo jechuudha. Kanaaf yoo akkas wal waaninne uummata Harargee
tiin akkasitti wal keessa yoo dhufne ilaalle obbolummaan keenya tokkummaan keenya yaanni keenya oromummaan keenya hin ka'an jedhuudhaan akkasitti wal qabannee dhufne jechuudha. Kanaaf Harargee qofa miti, Shawaa qofa miti, Arsii qofa miti, uummata Oromooti an jedhu sana yoo hunda bakka bu'uubaan akkasitti dhiyaan. Isaan immoo caasaan KFO maal fakkaata? Sin gadi buutanii yookaan hooggan olaanoo godinaa, hooggan olaanoo aanaa, hooggan gandaa hanga araddaa tokko irratti yookaan mana tokko irratti maal yoo hojjenne waan Oromoon manaa bahe milkaa'uu dandeenya filannoo amma dhufu irratti kan jedhu walii ibsinaa jechuudha. Ifa ani kallattumaan kootti naan deemu maalumaaf qabsoo maaliif manaa baane amma namoonni tokko yookaan sadarkaa adda addaarra namni jiru gaheessas haa ta'u, beekaas haa ta'u, abbootii amantaas haa ta'u, qeerroos haa ta'u, qarrees haa ta'u, eenyu yoo ta'u maaliif Oromoon manaa bahe han jedhu sana sirriitti waan hubanne waan hunduu waan fuuldura keenya atti mul'atan hunduu Oromoo waan hundaa argateedha fakkaata. Kanaaf Oromoon maal barbaacha manaa bahe sanammoo argateera moo hin argannedha inni guddaa. Mitiire waan Oromoon barbaadu jira miti. Isa argateera yoo ta'e qabsoon hin barbaachisu. Hin arganne yoo ta'e amma sana argannutti qabsootti fufnaa jechuudha. Oromoon an barbaadu inni duraa biyya kana keessatti, biyya Itoophiyaa jedhamte kana keessatti eenyu isaa ijaaru akka feeteen isaa ijaaramtu, humnaan isaa ijaaramtu, tolaan isaa ijaaramtu garuu Oromoon biyya kana keessatti maalummaan isaa kabajame biyya kana keessatti akka Oromoo tokkotti saba kamii wajjiniin wal qixa ta'anii biyya kana keessa waliin akka biyya ijaarru yookaan waliin jiraan sadarkaa duraatti. Inni lammaffaa Oromoon settlementii mataasaa qaba, dinagdee mataasaa qaba, abbaa biyyummaa mataasaa qaba. Oromoon biyya Itoophiyaa jedhamtee federaalizimii ijaaramte kana keessatti abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffate kanneen biroo wajjiniin walqixa qabeenya isaa irratti ajaje, qe'ee isaa irratti ajaje, abbaa manaa ta'ee abbaan barbaade qabeenya isaa waan barbaade osoo hin godhin irratti ajajee irraa jalaan dinagdee biyya kanaa keessatti mana isaa ijaaree akka walii galaatti immoo Itoophiyaa han jedhamtu kana ijaaruudhaaf. Inni biraa aadaaf duudhaan uummata Oromoo hanga yoonaa hacuucamaatti jira, miidhamaatti jira. Kallattii adda addaatiin yoo ilaaltan aadaan biyya kanaa an irratti rarra'ee jiru aadaa saba tokkooti, aadaa kallattii tokkooti, amantii kallattii tokkooti ta'uu hin danda'a. Hamma masaraadha amma godaatti, masaraa mootummaati amma godaatti ijaaramee biyya kana xaxeeyaan jiru biyya tokko, amantii tokko, afaan tokko, maal tokko isa jedhamu sanadha. Kun biyya kana diiga malee biyya kana ijaaruu hin danda'u. Uummata 87 tokko inneen tokkodhaan guyyaa tokkotti fixuu hin dandeenyu. Uummanni 87 iyyuu gahee mataasaa, duudhaa mataasaa, aadaa mataasaa, sirna mataasaa qaba waan ta'eef kun kabajamuufi qaba. Maalummaan isaa, qabeenyi isaa, abbaan biyyummaa isaa, aadaaf duudhaan isaa kabajamuun dirqamaadhaan jedhuudhaan Oromoon manaa bahe jechuudha. Jarreen kun deebi'anii egaa kanarratti kallattii adda addaan namoonni qabsaa'oon adda addaas haa ta'u, beektonni adda addaas haa ta'u, qaamoleen hawaasaa adda addaa inni kaan nu deebi'eeradha, inni kaan hin deebineedha. Diyaalemaa kana keessaa bahuun nurra jira jechuudha. Yookaan deebi'eeraaf hin deebineerraa nu kana keessaa bahuun dirqama keenya ta'a. Kanaaf kana deeffachuudhaaf akka KFO'tti paartiin siyaasaa tokko
yeroo manaa ba'u inni dura kaayyoo sabni sun qabu kaayyoo sabni sun ga'uu danda'u walitti ilaalee qindeessee dhimma sana ideoloojii taasisee yookaan ilaalcha taasisee ilaalcha sana irratti namoonni marsanii qabsaa'onni marsanii hawaasni sun marsanii ilaalcha sana bakkaan ga'achuudhaaf ilaalcha sana bakkaan ga'achuudhaaf itti kana maalummaa keenya biyya kana keessatti deebisuudhaaf abbaa biyyummaa biyya Oromiyaa jedhu keessatti deeffachuudhaaf duudhaaf aadaa uummata Oromoo kabachiisuudhaaf sagantaan siyaasaa KFO'n qabatee jiru sooshaal diimokiraasii kan jedhudha. Egaa akkuma beektan addunyaa aanni yeroo adda addaa ilaalcha siyaasaa adda addaa baattee jirti. Dhiyaa warri weestarnii yookaan immoo warri dhiyaa kuni kan isaanii sooshaal diimokiraasiin hordofan jiru kan isaanii liberaal diimokiraasiin kan hordofan jiru isaan kana keessaa kaawwayyaa uummata Oromootiif isa kam yoo ta'e uummata Oromoo biyyoota uummata isaan kaanis hammatee fudhatee deemuu danda'a han jedhu ideoloojii siyaasaa biyya haga yoonaatti aktiivii ta'an ilaaluu madaaluun ilaalcha siyaasaa jiran keessaa diimokiraasiin hawaasummaa uummata Oromoo ni ceesisaa han jedhuudhaan KFO'n fudhatee jechuudha. Kunoo jechuun maa jechuudha? Diimokiraasiin hawaasummaa jechuun maa jechuudha? Isa warri sirna diinagdeennaa sinii ibsan sirriitti sinii ifuu danda'a yookaan wal qabatee waan jiruuf diinagdee fi siyaasni sooshaal diimokiraasiin inni guddaa inni irratti rarra'ee jiru mirga nama dhuunfaaf mirga garee qixee kabajaa jechuudha. Sooshaal diimokiraasiin yookaan diimokiraasiin hawaasummaa mirga nama dhuunfaaf mirga waloo qixa kabachiisaa jechuudha. Maa jechuudha mirgi nama dhuunfaa jechuun mirgi waloo jechuun maa jechuudha? Mirgi nama mirga waloo irraa haqan mirgi waloo jechuun Oromoo yoo jenne eenyudha as keessa Oromoon? Eenyu jiru? Eenyuun nuyi miti maal waliin qabna? Oromummaa waliin qabna miti? Gaafan qaamni tokko Oromummaa keenya cabsuu dhufu sabboonummaa Oromummaa nu keessa jiru cabsuu dhufu dhiibuu dhufu dhiituu dhufu wanta waliin qabnu gaafa cabsuu dhufu kun mirga walootii waliin qabnu gatii kana mirgi Oromummaa waliin qabnu wal faana nuufaa kabajamu waan jedhu waliin qabna jechuudha. Inni biraa mirgi waloo mirga amantaa namni tokko akka dhuunfaa isaatti amantaa mataa isaa gaggeessuu danda'a. Garuu yerootti dhaqee namni amantaa miseensa amantaa tokko ta'u iddoo tokkotti innaa wal gahan maal ta'a amantaa sanarraa mirga waloo waliin qabatu jechuudha. Mirga waloo waliin qabatu jechuudha. Gatii kana amantaan kamiyyuu biyya kanarratti wal caaluu hin qabu. Mirgi amantaa isa tokko waaqa ga'e mirgi amantaa isa tokko gadi bu'e mirgi amantaa isa tokko mootummaa biratti fudhatama argate mirgi amantaa isa tokko mootummaa biratti fudhatama dhabuu yookaan jaalatamu yookaan wal caalchisu amantaa isa tokko gadi qabanii amantaa isa tokkoon shororkeessaa amantaa isa tokkoon jibbisiisaa amantaa isa tokkoon biyya diigaa amantaa isa tokkoon maal jecha isa tokkoon immoo biyya ijaara amantaan kun waaqaa gadi dhufe eessaa dhufe maal dhufe jedhanii isa tokko ofitti qabanii isa tokko achisu otoo hin qabiin mirgi amantaa biyya kana keessa jiru wal qixa ta'uu qaba han jedhutti amanaa jechuudha KFO'n. Kanaaf as keessa immoo maal jira mirga Oromoo
kabachiisnu nuyennu mirga walii galaa Oromoon akka irra qubatee ittiin jiraatu qabaachuudha. Isheen immoo eenyudha? Oddoo Oromoon irra qubatee waliin jiraatu eenyudha isheen? Oromiyaa. Oromiyaanis mirga mataa ishee qabdi jechuudha. This is state right. State right. Mirga Oromiyaan qabdu wal faana nuu kabajamuu qaba. Gaafa Oromiyaan tuqame Oromootu tuqame. Gaafa Oromoon tuqame Oromiyaatu tuqame. Gatii kana mirgi Oromoo fi mirgi Oromiyaa walitti hidhatee jira waan ta'eef sabni tokko bakka quubsina isaatii ala jiraachuu waan hin dandeenyeef mirga kana duranuu kabajuu qabaa han jedhu amantii qaba jechuudha. Kana keessatti ani Oromoo keessaan ba'e Oromiyaa keessaan ba'e ani immoo Dajaneedha miti. Ani akka Dajaneetti immoo mirga nama dhuunfaa qabaa jechuudha. Mirga jiraachuu, mirga biyya kana keessa socho'uu, mirga hojii argachuu, mirga mana ijaarrachuu, mirga barachuu, mirga waan hundaa argachuudhaaf ani biyya kana keessatti mootummaa Itoophiyaa gannaa fide toon ta'in, mootummaa Oromiyaa gadinaa fide toon ta'in, yookaan murna tokkotu gadina fide toon ta'in, yookaan amantii kiristaanaa na fide toon ta'in, yookaan amantii musliimaa na fide toon ta'in, Rabbi tokkichi gaafa na uume maal jedheera? Ati Oromoodha, Oromiyaa keessatti uumamte, gatii kanaa mirgi uumamaa kee kabajamuu qabaa. Mirga jiraachuu qabdaa, mirga socho'uu qabdaa, mirga hojjechuu qabdaa, mirga ilaalcha kam qabaachuu qabdaa. Biyya kana keessattis immoo abbaa barbaadde filachuu, yoo barbaadde filatamuu, mootummaa sii ta'e filachuu, mootummaa siif hin taane buusuu. Mirgi lammaffaa naa kenname, mirga diimokiraasii, mirga namummaa dursa naa kenname, mirga diimokiraasii itti aanee sadarkaa lammaffaatti naa kenname. Waayita nama ta'een jiraadhu, nama na bulchu, nama naa ta'u, nama na faana ta'u, nama diinagdee koo hojii dhabdummaa koo naa furu, nama maalummaa koo naa eegu, nama mirga koo naa eegu, mootummaa akkasii uumuu keessatti gahee mataa koo ba'uu danda'u ana qofaa akkan filadhu akkan ta'uttiin uumame jechuudha. Tokkoon keenya Oromiyaa keessatti gaafa uumamne mirga jiraachuu, socho'uu, barachuu, mana jireenyaa argachuu, uffachuu, nyaachuu kun mirga uumamaan nuu kennamedha jechuudha. Abalu nyaadhu naan jedhee miti ani nyaadhu. Amal uffadhu deemi naan jedhee miti ani uffadhee deemu. Abalu jiraadhu naan jedhee miti ani jiraadhu. Gaafan jiraadhus gaafan akkan jiraadhus akkan du'us an godhu maalidha? Biological process. Kana mirga akkasii kabachiisa jechuudha. Kanaaf social democracy naan jennu isa kaan akkaataa barnoota namoonni jiru namoonni caala hubannoo kana beektan political science-dhaan seeraan civic-dhaan namoonni hayyuun na caaltan jirtu mool ilaaluu hin dandeenya. As keessa immoo addunyaan irra tokkodha. Hundi keenya Google goonee waan ilaaluu ni dandeenyuuf diteelii isaa dhiisne social democracy mirga waloof mirga nama dhuunfaa qixxeen kabachiisaa jedha. Gatii kanaa biyyi tokko, afaan tokko, sabni tokko, namni tokko han jedhu amantaa akkasiin qabu jechuudha. Amantaa akkasiin qabu jechuudha. Nama malee sabni bakka hin qabu isa jedhu sana hin fudhatu. Nama malee bakka sabni sun irra qubatu mirgi hin qabu han jedhu sana hin fudhatu jechuudha kaafaa'oon. Nama akka nama dhuunfaa isaatti hin kabaja malee saba sana akka saba sanaatti hin kabaju mirga hin qabnu sabni sun jedhanii warri fudhatan jiru paartileen adda addaa jechuudha. Paartilee biroorraa kaafaa'oonaan adda isa taasisu nama akka nama dhuunfaatti saba akka sabaatti biyya sabni sun keessa qubate mirga biyya sana taasisee mirga waloof mirga dhuunfaa han jedhu of keessaa qaba jechuudha. Kana bakkaan gahuudhaaf kaafaa'oonaan uumame jechuudha.
Inni itti aanu mirga hawaasummaa maalii nuu kabachiisuuf KFO'naan qabsoo lafaa bahe. Mirga hawaasummaa keessaa isa kami? Mirga hawaasummaa keessaa inni duraa afaan sabni sun dubbatu, meeshaa afaan sabni sun dubbatu meeshaa isa duraati. Itti aanee saba sanatti aanee kana teeraan nutti aanaa miti uffata keessa miti Jaappooniin keessatti aan namni tokko gaafa uumamu inni itti aanee isa faana jiraatu inni itti aanee isa tajaajilu afaan inni dubbatu sanadha. Kanaaf afaan Oromoo biyya kana keessatti saba guddaa ta'ee saba afaan bal'aadhaan dubbatu afaan saba bal'aadhaan dubbatu ta'ee yeroo hundaa idileedhaanis al idileedhaanis hin dhageessu. Afrikaa keessa sadarkaa meeqaffaa dubbatama? Sadarkaa sadaffaa. Arabiffaa, Iswaayilii fi afaan Oromootii miti. Afaan sadarkaa Afrikaatti tokkoffaa ta'ee jiru dadhabbina keenya, dadhabbina elleetota darbanii ta'uu danda'a, hawaasa ta'uu danda'a, yookaan akkaataa nuun itti cabne ta'uu danda'a. Har'as dadhabbina keenya irraa ka'ee eenyutti himachuu hin qabnu. Yeroo hundaa nama lamaffaa nama sadaffaatti hin qabnu. Rakkoon keenya inni guddaa abaluudha dadhabaan waliin jenna malee yookaan mootummaatti akkasina godhee jenna yookaan murna kanatti akkasina godhee waliin jenna malee anatu miidhama Oromootiif gahee koo taphatee hin jennu. Gahee koo miidhama Oromootiif ana taphate waan ta'eef gahee koo kana Oromoo miidhuu keessaa bahee gara Oromoo fayyaduutti hin deebi'ennee of hin qopheessinu waan ta'eef. Kanaaf haga yoonaa afaan sadarkaa Afrikaatti sadaffaa dubbatamu afaan simbiraa yoo jedhamu jira, afaan kun bataskaana cabsa yeroo jedhamu jira, afaan kun mootummaa ta'uu hin danda'u, afaan waaqni abaareedha, afaan maal ta'e jedhamee itti kenname barreeffamoonni adda addaa dhorkamee jira jechuudha. Sabni sun maalummaansaa afaan isaatiin ibsama waan ta'eef karaa afaan isaa mulqamee jira. Kanaaf inni dura afaan Oromoo afaan biyyoota kana keessatti sadarkaa guddaadhaan dubbataman faana afaan hojii federaalaa haa ta'u jedheen mana lafa kaawwate jechuudha. Har'a waggaa 15-16 dura yoo laaltaniitu ta'e mootummaan biyya bulchu gaafa rakkatu maal godha? Isuma eengaddaa gaheessanitti miti misooma afaanii isa kaanu misoomsine osoo misoomsanis gaariidha hin jibbinu hinaafummaa akkasiis hin qabu KFO'n. Asii yoon ani achiin ga'u malee abadan hin ta'u jedhee KFO'n ejjennoo akkasii hin qabu. Garuu kaayyoon kun saba kanaaf yoo galma ga'e eenyuyyuu yoo galmaan geessise uummata kanaan fayyadaadha. Maaliif immoo kana jenne mootummaa federaalaa keessaa yoo siivil sarviisii mootummaa federaalaa ilaaltan yoo xinnaatee harki 5 yeroo ammaa yoo harka 6-10 caalaan ta'u uummanni Oromoo hojjetaa mootummaa federaalaa ta'udha. Especially qubee generationiin hojjetaa mootummaa federaalaa miti. Miti. Maaliif gama biraatiin tokko hanga 8tti maqaa afaan dhaloota isaatiin haa baratu jedhameera waan gaarii ture. Lakki afaan kun amma yuunivarsiitiitti adeemu inni mormaa ture. Akkuma warri Jarman, warri Ingiliz, warri Faransaay, warri Raashaa maal ta'an afaan isaaniitti yuunivarsiitii baratanii. Dirqama Ingiliffaa yoon baradhe qofa afaan kootiin. Hanga sanaatti naan inni kaan immoo lakki kutaa 4 ol isa Haile Sillaaseen jedhe. Afaan warra eenyu kutaa 4 yoo darbe faayidaa isaa irra balaa isaa caala waan ta'eef akka warri kun kutaa 4 dabarran jedhan hanga kutaa 4tti kutaa 6tti dabaree sagantaa baasu miti
No. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa ta'u. Maaliif mormitu hinaafaadhaaf immoo si maaliif namatti hinaaftu Oromummaa hinaafa jechuu danda'a. Maal ta'ee afaan kun inni kaan yoo ta'e maayidha sinii jechuu danda'a. Afaan keessa qabeenyatu jira joo. Ifa afaan keessa qabeenyatu jira. Akkamiin afaan keessa qabeenya jira? Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa yoo ta'e barataan Oromoo mana hojii federaalaatti naa qacaramu mindaa achirraa nyaataa jechuudha. Mootummaa federaalaatti eenyu buusii buusa? Eenyu buusii buusa? Uummata Oromoo miti? Haadha Oromoo miti? Abbaa Oromoo miti? Hojjetaa Oromoo miti? Qabeenya Oromiyaa miti? Lafa Oromiyaa irraa dhaqaa miti? Yoo daataa biyya kanaa keessa jettan galiin biyya kanaa persentiin 59 eessarraa dhufa? Oromiyaarraa. Saayinsawaadhaan lafa taa'ee jechuudha. Deebi'ee meeqatas galaa yoo inni akkuma agartanidha. Bifa sabsidiitiin innaa gad deebi'u Oromiyaan argattu yoo baay'ate gaafa 98 persentii 12 qofa deebi'ee Oromiyaadhaaf waan biliyoona 3 qofadhaan Oromiyaadhaaf ramadamaa ture. Kanaaf gaafa ijoolleen Oromoo hojjetaa mootummaa federaalaa keessa galan buusiin uummanni Oromoo achi keessa buusu gita qabeenya isaatiin gita uummata isaatiin gita biyya sana keessatti baay'ina uummataa qabuun buusinni federaalaa buusu keessaa mindaa argannaa jechuudha. Saas dinagdee afaaniiti jechuudha. Afaan sana beekeen mindaa achirraa argadhe jechuudha. Afaan sana beekeen qabeenya achirraa argadhe jechuudha. Gara biraa afaan gabaa ta'a. Mootummaa federaalaa keessatti afaan Oromoo yoo afaan hojii federaalaa ta'e afaan mana hojii ta'a. Hospitaala yoo dhaqe, mana ibsaa yoo dhaqe, mana bishaan itti tajaajilamu yoo dhaqe, mana murtii yoo dhaqe, har'a yoo mana murtii federaalaa dhaqxan akkamittan ilaalamu? Mootummaa Oromiyaa yoo murteesse irra ta'e kaaseeshiniin inni dhumaa yoo murteesse kaaseeshinii federaalaatti maal ta'a? Gara afaan federaalaatti jijjiirama. Kun extra expense. Kanaaf afaan mana murtii ta'a, afaan mana ibsaa ta'a, afaan mana barnootaa ta'a, afaan mana fayyaa ta'a, afaan mana hojii federaalaa kamuu ta'a jechuudha. Kanaaf sarvisii argannus nu salphisa, mana hojii sanaas hojii argachuu nu salphisa. Afaan daldalaas ta'a jechuudha. Gumruk yoo dhaqne har'a maaliin dubban? Airport yoo dhaqne har'a maaliin dubban? Ati kana tokko mana hojii federaalaa keessatti ilmi Oromoo tokkoffaa hanga beekumsa isaatti, hanga hubannoo isaatti, hanga gahee isaatti keessa galee dinagdee biyya kanaa keessaa gahee isaa fudhatu. Gama biraa anumti afaan koo malee akkamittiin kabajaman? Dajaniin utuu afaan Oromoon kabajamin dajanii kabajuun maaltu fide? Anaaf afaan maaltu addaan baasee jaalachiisee jibbisiise? Gatii kana akka nama tokkotti waayita dajaniin mootummaa federaalaatiin barbaadamu afaan koo faana barbaadamuu qaba. Duudhaa koo faana barbaadamuu qaba. Duudhaa sabni koo qabu faana barbaadamuu qaba. Aadaa sabni koo barbaadu faana barbaadamuu qaba. Isa keessaa afaan kooti. Gatii kana aniif afaan addaan baanee homaa gochuu hin dandeenyu. Gaafa afaan keenyaaf nun addaan baane maal ta'e jechuudha? Dhagaa achi taa'ee jechuudha. Dhagaan sun abbaan fe'ee yoo sochoose socho'aa, abbaan barbaade yoo dhiisaa jechuudha. Sorry to say gama afaaniitiin jechuudha. Dhagaa yoo dachoonne malee socho'aa?
afaan sunis immoo yoo afaan biraa turjumaanaa nuu kenne malee hin ta'u jechuudha. Kanaaf afaan keenya maalummaa keenyatti hidhamee jira waan ta'eef afaan hojii akka ta'uuf qabsoofna jechuudha. Kun mootummaan illee gaafa dhiphatu, gaafa uummanni dhiphisu, gaafa qeerroon dhiphise, gaafa qarreen dhiphise, gaafa uummanni Oromoo dhiphise maal jedhan yeroo meeqa? Anumtan hin beeku yeroo 4-5 afaan Oromoo afaan hojii federaalaa. Sun jechuudha jechuudha interestiin uummata Oromoo yookaan fedhiin uummata Oromoo achi akka jiru beeku jechuudha. Gama biraatiin immoo oddoo biraatiin waan isaan qorqoru waan jiruuf yeroo tasgabbii argatan immoo qadaadanii achi kaa'u jechuudha. Qadaada sana buqqisnee hojiitti jijjiirraa jechuudha. Okay, kan ennaa goonuu kana hundumaa Oromoodhaaf iyyaa jirra. Oromoon takka takkannaa Oromoon saba guddaa taane akka miidhameetti akka rakkanneetti hin dhaadhamu akka saba gadi aanaatti of ilaaluu ta'a. Ifaa nun barbaachisu wachuu mirga keenya kanaa booda numatu kabachiisa. Kana miidhamne kana dhiisnee toon ta'in amma mirga kana na barbaachisa kana dirqama kabachiisuun nurra jiraa'en yeroo kaneennu sabni biraa akkamitti nu laalaa. Kaniif sagantaalee kanannaa hojiitti dhiyeessinu maaliin masakamuu qaba yookaan maaliin walhidhatuu qaba? Federaalizimii dhugaadhaan. Federaalizimii dhugaa. Federaalizimii dhugaa isa abbaan barbaade qunxureesii kennee sirraa dhiisee baajeta sii baasee baajeta si dhoowwate maal jedhu miti. Biyyoonni tokko tokko inni dura biyyoonni federeeshiniidhaan bulan warri miseensa federeeshinii sanaa ta'an inni dura ofii isaanii obbulchu. Inni dura keezin inni dura qabeenyi inni dura ofii isaanii obbulchu. Qabeenya isaanii irratti daangaa isaanii keessatti galii biyya achi keessaa bahu irratti han ajaju nama lammaffaa toon ta'in yookaan mootummaa federaalaa toon ta'in mootummaa naannoo sana bulchuu jechuudha. Federaalizimiin dhugaa tokko. Inni biraa mootummaan federaalaa humna ittiin mootummaa naannootti ajaju yoo baay'ate 4 hankanaachi 3. Inni tokko biyya waliin qabna. Biyya daangaa keessa jiraannu tokko qabna. Handhuunfaa keenya qabna. Biyyattiin waliin qabnu immoo tokko qabna. Biyya kanaan ittiin bulchinu waan ittiin sovereignty yookaan birmadummaa biyya keenyaa eeggannu ittisa waraanaa waliin walitti buusnee biyyi keenya akka diina alaatiin hin qabamne gochuu. Gama biraa yeroo maallaqni biyya kanaa attamamu biyya kana qofa irratti hin hundaa'u. Walitti dhufeenya biyya addunyaa wajjin walitti dhufu. Dinagdeen biyya kana warri dinagdee baay'isanii ibsuu danda'u. Dinagdeen biyya kana comparatively yookaanis immoo biyyoota biraa wajjin maayee dhadhamee waan hin maxxansiisu. ብሔራዊ ባንክ ኢትዮጵያ ወጅኒን ቀበ አማ አይኤምኤፍ ወርልድ ባንክት ክራቴራ አደዳ ከሰ ደርቤቱ ማለቃን ወልት ቀበ ሐመጣንሲስ ማለቃ መጣንሲሱ ከሰት ብሔራዊ ባንክን ሞኒተሪ ሲስተሚ አከን ይገገስ እንብራ ብይ ቶኮ ኮባሽ ጅራቹ እንደንደስ ኑኑም ትመታ ከኝ ኮባ ጅራቹ ደንደኛ እንደንደኛ አከነምኒ ዱንፋ ኮባ ጅራቹ እንደንደኛ ብይ ቶኮ ኮባ ጅራቹ እንደንደው ገቲ ከና ኢትዮጵያን ኤኙጅን ጅራቹ ደንደስ ኬንያ ኢትዮጵያን ኤኙጅን ሱዳን ኢትዮጵያን ኤኙ ዲያ ኢትዮጵያን ኤኙ ባሃ ብዮታ ባሃ ብዮታ ዲያ ብዮታ ኪባ ወጅኒን ጅራቹ mirga qabdi jechuudha yeroo kana communication inni see barbaachisa kanaaf ministeera dhimma alaa
baay'ee mootummaan federaalaa aangoon irratti qaban isaan kana murteessoodha jedhamee han beekamu jechuudha. Kanaaf mootummaan federeeshinii uume sun baajeta isaan kana seera isaan kanarra dhaabatee bahu poolisiiwwan isaan kanarra dhaabatee bahu sagantaawwan isaan kanarra dhaabatee bahuuf deeggarsa akkamitti godhu akka gahee isaaniitti akka galii isaaniitti isa kana waan ta'eef pure genuine federalism an jedhu. Kun immoo maaliin lubrikeetii ta'a yeroo hundaa biyya waliin qabna biyya birmadummaa taate waliin qabna biyya dhuunfaa keenya qabna kunoo maaliin hojiirra oolannu diimokiraasii dhugaa. Diimokiraasiin dhugaa maayedha. Diimokiraasii dhugaan korojoo hatuudha. Hatuudha. Diimokiraasii dhugaan nama filatamu hidhuudha. Diimokiraasii dhugaan paartilee na dorgomu doorsisuudha. Diimokiraasiin dhugaa nama humna qabu dhiibuudha. Diimokiraasiin dhugaa taazaabii ajjeesuudha. Diimokiraasiin dhugaa hojiirraa nama ari'uudha. Nama siyaasaan shakkan tokko hojiirraa ari'uudha. Diirama jedheedha. Namni dhuunfaa tokko mirga dhuunfaa inni qabu keessaa mootummaa naaf ta'a jedhu filatee mootummaan kun anaaf ta'ee mootummaa sana hojjechuu danda'uun dirqamaa yookaan mirga namicha sanaati jenneera. Gatii kana diimokiraasii dhugaa jechuun hundi keessanuu filatamuu geessaniitu miti akka seera biyya kanaatti namni waggaa 18 guutee hin filata namni waggaa 21 guute immoo filatama. Mirga kana guutuu gadhiisu. Akkuma as Taayiwaan jira asi gabaan asi Taayiwaan jedhu jira. Dhaqxaniin na wayyaa bitattanii beektu mee eenyurraa bittu? Keessa Taayiwaan naannoftanii eenyurraa bittu? Abbaa barbaadan irraa gatii isinii ta'e irraa wayyaa barbaadan irraa bifa isin barbaadan irraa haxxanii bittu miti. Eenyu isin dirqisiisee bichisiisee beeka? Jira? Just like that. Dhaabbileen siyaasaa biyya kanaa kanuma. Huccuu isaanii haa ta'u maal isaanii haa ta'u sagantaa siyaasaa isaanii sagantaa diinagdee isaanii sagantaa hawaasummaa isaanii sinitti nagadatu. Fannisanii asitti jechuudha. Ifa akkanuun amma akkasii sinitti fannisneera kun. Amma maal gochaan jira? Waan ittiin kaafaa of filatan fanniseera jechuudha. Yoo barbaadde saaqxee ilaaltee han isa sanaas achitti haa fannisamu ilaaltee maal gootee abaaluun filadhaa. This is genuine democracy. This is true democracy. Kanarra dhaabannee abbaa fe'aa filannu jennee gabaatti paartileen siyaasaa obbaasuudha. Uummanni kun immoo abaaluun naa ta'aa jedhee filachuu mirga gadhiisuufiiti. Hannuun qabsoomnu kana yoo kana ta'e maal ta'a? Tokko biyya keenya keessatti tasgabbii dhufa. Lama mootummaaf uummanni wal amantaa uuma. Sadii egaa mootummaaf uummanni wal amantaa uume diinagdee biyya kana keessa jiru waliin hojjechuu irratti kutatanii ka'u. Kaniif wal atakaru, wal dhagaa darbachuu, walitti maal darbachuu, wal hidhuu, wal ajjeesuu, wal saamuu, wal saamsisuu, wal xureessuu, wal jibbisiisuun hin dhaabataa jechuudha. Waan irratti wal lollu hin jiru jechuudha. Inni moo'ames moo'ameeraa. Inni moo'es moo'eeraa jedhanii konfirmeeshinii yoo walii kennan biyyi qarooman akkasitti biyya isaanii guddisanii jechuudha. Nus akkaataa kanaatiin
biyya kana ceesisuu qabnaa han jedhu shaqata keenya finnee sinitti dhufne jechuudha. Shaqata kana hin ta'u eenyudha? Uummata keenyaa jechuudha. Sin immoo maal gootu? Fuutanii gabaa uummataa keessa galchitu jechuudha. Kanaaf ani yaada koo asumarratti xumuree itti aansee siyaasni fi dinagdeen wal qabata waan ta'eef maaliif sooshaal dimokiraasiyaan filanne moor gama dinagdeettiinis tuttuquun danda'ama waan ta'eef obbo Amaan dhimma dinagdee irratti yaada tokko.